Sinigalee miti. Osoo inni biraatiif Kingi Ahmad wal qabdee wal ajjeefte asirra wal fidde muka hudduutti miti ijaaf gurratti wal dhiibde no problem. Isa dhugaa rabbii isinitti himaama kun abdii bilisummaa kun walloodha. Kun arsiidha. Walaa wallummaa isa walaa arsummaa isaa jarri lamaan kallattii wal qabdee dambii tokko qabnee dararamaa raa jechuudha. Miskiini dararamu kun abbaa irraa dhalate qaba. Ganda fedhe irraa haa dhufu. Haadha irraa dhalate qaba. Obboleessa qaba. Aanaa qaba. Aalii biraati. Wallaalan dambii tokko hin qabne. Ka tiktookii waatuyyuu waggaa meeqa tetteree baatii meeqa dheedhee bitatte habiibi. Sinigalemi kana kasi dhukkubsaa jiru malee isa tokki kanaayyuu hin beeyne garaa nyaatee hin quufini ka du'aa jiru jechuudha. Kanas si aarsuu qaba isinitti dhagamuu qaba. Fame miti isuu leelaa guddaa hino. Abukaatoo namni walloon bakka naabuu inarraa falmi jedhee su'uudii si ergate. Ifama nama biraatan bakka biraatti ijoollee bira dhaqaa jeen itti ergaa jira saniifuu si yaada. Sinigaleera. Ayya hin eeyne. Namni 7,400 asirra jirtu kun namni dhumaa jiru تشروا في الأرض كبيابي جتشو حديثة قطنا قبتي كبيابي أرسل رلة دبر كتاب را رلة دمار كن أبتشو كباجتشو وان كرموتو وجولة وان كركاتن يوكين كرانا جاياتين فتشو كبر يوكين موتو قامن إمي إلالة كسعود عربية كيف تجرو warri community warri embassy irratti hojjechuu qaba. Ijoollee kana hin beekan. Muqiimni kun nama birrii erguuf qaba, nama jaartii isaa ijaadaa fiduuf qaba, nama mana kireessuuf qaba. Majuulli birrii siimii bitachuu hin danda'u bara. Hin danda'u. Sinigala miti. lakkoofsa abdii kana hin qaba lakkoofsa kingi amma hin qaba lakkoofsa afartollee qaba lakkoofsa usmiyyallee qaba isin anuu qaba isin warri suudii keessa ammii jaraa beeytan warri jarri re'ee eeduuf beeytan jirtanii jechuudha warri jarri birii isinirraa ergatu mulaaluun sirrii miti nuu warri badhee qabna ijoollee kana bilbila jara karaa jaarsummaatiin dhaabuudha yoo didani mootuu biyya abbaa qabu waliif ka rabbiin kiyya wallo rabbiin kiyya arfi jedhu wal jechisiiftu kennuudha jechuudha boolla keessaa fuudhanii haartirraa kaatee walloon dhaqxee lollu dhiirummaa jara gaafsan laalla akka jartunnin biyyaa yaadatiin asitti goota gandaa galtee biyya keetti lolta walloo booyaa jirti haati arsii booyaa jirti haati oromiyaa kutaa 11 booyaa jirti kan quufe waan beela'ensee Ibrahim galatoome wanni ati dhaamsi dhaamu jirtu dhaamsa bareedaadha wanni asirratti ammaan tana jette kuni ijoollee teenya haatiin kan lafatti gurguratanii biyyaa baha ijjiraa kan ammoo tokkichaa san haati walirraa bineensa eeguu malee isin walirratti bineensa ta'uun hedduu nama garaa gubaa amma mucaan kun ni jira eega ja'ameefu mo
نجري التنيس هون دخين يا ومي قران نجي إنه هاتو وبوتا كانوا فدا نمني duraan miidiyaa irraa bu'ana fakkaata. Wanni miidiyaan eegaltee lafatti gabbu'eeti waa balleessa. Kanaafuu mee amma yoo dubbiin tuniin isinilleen tartiiba godhadhaadhaa obboleeyyummaa keessa kuni haa dhaabbatu. Kutaa adda addaatiin wallaallee galatoomaan hanqanumaan Iya, Habra Shida. Dhaggeeffadha ala. Mucaa warri biyya raajin kamu jira waan ta'eef viidiyoon akka bahu mucaan akka bahee jira akka viidiyoon bahee mul'atu. argitanii kan isin gandaan wal gaa'e miskiinni haati booyaa jirti jechuun biyyaarra. Haati jinkamu jirti abbaan jinkamu jira mucaan akka viidiyoon bahee haati illee abbaan illee akka tasgabbaa'utti viidiyoon akka nu baasan. argitanii mee akkam godhu faayidaa weelkaam mee waa'ee wallaalaa abukaatoo gandaa ta'e intala jabduu oromooti. asli ada dhugaa dubbachuuf asli wallahi ani guyyaa sadi dhukkubsadheera dhugaa funyaaniin dhiigan dhangalaasaa jechuu sababni dhangalaasuuf sababa ijoollee kanaati waan biraan seena oromooni wanni kun waan xiqqishoodha jedhee namni obsee bira darbaa ture jechuu waan xiqqishoodha gaafan jedhu immoo warroota barnoota hin qabne humaata kun wal lolaa turani dur gootota oromoo gadi garagalchaa turani hariirumani tiiktookii banadde tokko argi waan sin ajaa'ibu wanni kun achuma dhaabbachuu qabaa jenneetuma tarre maaliif namoonni ilaalcha oromummaatii fi obbolummaa islaamummaa of keessaa qabu waan kanarraa dubbachuun nutti hin bareedu waan tiiktookii irraa feesbuukat asiif finnu jennee darbaa turre jechuu har'a garuu dubbiin akkasii miti dubbiin har'a jabaattee obboleewwan lammaan kan gaachana walii ta'ee gaafa cabne waliin dhaabbachaa jirru caba keenya dhidhiibbachaa jirru rakkoo keenya walitti ibsachaa jirru imimmaa walirra haqu jirrutti garagallee diina walirra taanee jirra dahoo diinaa godhannee jechuudha kaleessa diina nafteenyaan aggaanuu qabdee ilmaan oromoottu walirra dhufee tumaa turetti hin beekaan gaafarsi ani beekuu jechuudha duratti kan hin beeku amma garuu ilmaan bareentuutu nuti lachuu keenya ijoollee waan nama qaanessu jecha nama wallaalchisu jechuufillee dhiisuufillee kan nama wallaalchise dhukkuba mataa nama godhu keessa jirraa jechuudha lammaffaa balleessaan kun dalagamaa jiru man beeku namoonni akkana iyyan kun jara keenya warra afaaniin qofa gootummaa kana wal ficcisiisaa jiru kana warroonni biyya arabaa keessa jiran hayyoonni oromoo kallattii wallootiinis kallattii ilmaan arsiitiinis jiru kana maaliif callisanii ilaalan oromoodha obboleewwan keenya xiqqaa kan ofii keenya dhaluu dandeenyudha ijoolleen himuudhaan shabaka irra hin jiranii kan biraatiin itti dabalaa mucaan amma bira hin jiru jeessaniif jettee ni dhufnaa jedhanii jiranii hanga isaan dhufanitti isin yaada keessan itti fufaadha waan akkasiitan isin hin jaa waa'ee maa nagaa irratti haasaa malee waa'ee mucaa diddeebitanii waan irraa dubbattan hin jirtanii mucaan waan akkasiiti. warri du'e jedhu hoo maal irraa kaate? ayya hinayna tole. warri du'e jedhu ragaa gaafoo viidiyoo qabaatan bahanii ragaa haa himani ragaa mucaan ammoo ragaa bakka fidan gaa isaantu beeka. daqiiqaa meeqa eeyna? sa'a tokko lama. Amara kun qabu eeyna ayyee koodii dhaggeeffadhoti yaada kee. Abdi. Baran yeroo dhufee gasti makeessan ol seenuu sumaa yaa Allah obsame naman natti dawwa. Abdi asli
Viidiyoo keessa kaa'anii dhagaa gurguddaatiin itti awwaalaa jiran tokko argite moo gara biraadha inni? Kami? Diimaa wayii. Pensaalee diimaa miti dhagaa keessa ciisee harka akkana godhu. Kanarra kakkaa'u mucaan already du'eera na fakkaata. Mucaa kam akka ta'e hin beeku. Oromiffaa haasa'u ijoollee. Maal kam akka ta'e hin beeku. Eenyu akka ta'e hin beeku. Solan, if ijoolleen teenya warri dhaggeeffachuu jirtan hundinuu afaan Oromoo warri dalagachuu jiran. Kanaas yaada keessa kaaya. Oromoo waan badaa gootu hatolchanii gallakkisan ni jiranii quba qabdan. Adaa hubaddaa waan takka takka arkeetiin jira isiniif hin dabarsa galatoomaa. Asli waa jechuu barbaada dhiifama na of kolchi yeroo takka. Mucaan du'e jedhan kanas namtichi amma eenyu saati mucaa sun du'uu dhabuullee ragaa asirra taafidanii wal waraabsanii as wal fidan kanallee hundi isaanii asirratti fiddanii sila tiktookiin isaaniin beekama jechaa jirtan jechuudha. Anillee jara kanan beekullee rabbuun an beeksisin boru gaadhaaf jechuudha. Warra immoo sooshaal miidiyaa fayyadamu kana holola keessan dhaabbadha. Malee nama muufachiisuuf fiigina ummata walitti hin jirina. Fakkeenyatti isinii kaasuu danda'a jechuudha. Dubartoonni Karaa kana mana afarsoo wal arrabse malee mana afarsootti namni waa waltu biratti hin fakkaatu mana ramzaatitti ka rabbiin kiyya arsi jedhan mana ramzaatitti mana nuti Suleymaan mana nuti waltuman yookiin waltumta. Keessa manoota hedduutti tumame mana kana jettee moo himuun ni ulfaata. Bakkoota mana hedduutti wanti kun raawwatame bakka ijoollee keenyarra mana tokko yookaan lamaan san himuullee waa ulfaatu miti. Ijoollee walloo keessaas abdii bilisummaa qaba. Afarsoo qaba. Jara lamaanii ala dhiisa kan dubbii kan dheeressin. maal immayyee eenyu mucaan tokkollee jira asli kan eenyu viidiyoo wayii lakkise tokko kalee argeen ture eenyu maqaasaa kanum keenya arsii mucam keenya arsiitiin eenyu maqaasaa eenyu ammiyyee eenyu jedhe yaa rabbii fi sadillee yaama sunilleen as keessatti argamuu qaba sunillee shoora guddaa nama taphacha warri yakka kana dalagu asirra dhufuu qaban maaliif jennaan ijoollee miidhaa jiran sana viidiyoodhaan asirraa ta'e jechuudha wal biratti qabnee ilaaluu qabnaa jechuudha.